Guys, bifa kana fakkaatuudhaan guyyaa irraan tanaa sagantaa addaa asii goonee jira. Gabanumaan nyaannis achitti dalagamu jira waan ta'eef keessumaan sapiraayis goonus gara dhufti waan ta'eef san gubbaan ammaas nyaata kana malee ammaas waan biraa takkaa jira wanni sanis gana dhufaa jirti. Ara guyyaan keessan kan iskrool nu godhaa noo joolaa deemtan waan ta'eef bifa shaa fakkaatu kanaan sagantaa irraa tanaa akka ajaa'ibatti isin gaggeessina wal biree teenyaa. Nu ammaan tana nyaata ajaa'ibaa akkanatti dhiyaatee jira. Nyaanni nyaadhamuuf deema. Haa ta'u malee egaa nyaanni dilaa. Isin warri ilaaluu jirtan yoo dhaqqabatan dhuftanii nyaachuu dandeessanii akkasumallee keenya kanooti asitti argamanii leewwan maqaa keessa Ahlam Ilham Leemaan Ahlam irraa muranaa maqaan keenya Shukriyaa Ilham Ahlam Shukriyaa Haboo Fatiyaa akkasuma ni beektan gaa keessumaa teenya Jarmanuuf Teeraaniyaa fi akkasuma ammaa sobbolii teenya Furaatoo jalqabnaa waan ajaa'ibaa waan addaati. Ammaa sinaasu gisee nyaatee qoftee booda dubbataa. Bar